Ruutaan adaraa jedhe Abiraam Maarkiin. Nagaaf ayyaan jaalalli Waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeldoo YouTube mara keessaniif isiniin jechaa. Egaa viidiyoo kaleessaa hojjechaa turan irratti har'ammoo chaanaalii Abiraam irratti gallakkifamee jira jechuudha. Osuma Abiraam eegaa jiranii turee jira, garuu waan kun dhabnaanii bilbila keenya qabannee ittisi yaadaa turre akkamittiin illee akka ala hambisnu Abiraamidhaanii jennee jirra. Egaa kanaafuu ruutaa ammasii danda'amaa ta'ee karaa ittiin hambistuu yaaluu qabda, nutis yaaluu qabna yoo jedhanii dubbachaa osoo jiranuu Abiraamidhaanii ni dhufe jechuudha. Akkamii walitti akkasinii sabamtanii yookiin immoo walitti qabamtanii hin beekne jennaanii har'a wanta yaada bareedaaf si waamnee isaan lamaanii araaramanii jiru, tokkummaa uumaniiti. Kanaafiyyuu waan hundumayyuu dhiisee araarra akka ta'uudha. Ruutaanis gara manaatti akka deebitu barbaadda miti. Wanti yaaddee jiru immoo maalidha gaafa inni jedhuun jechuudha. Isaa yaadeeraas naa xumuramaas ni jira. Kanaafiyyuu isa afuu hin danda'u, akkasumas biyyaan deemuu isinitti himuu hin danda'u. Yeroon Itoophiyaa keessaa ba'u eegaan jira yoo jedhu Abiraam dubbatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani jechuun garaan kun abadee jechuudha. Nan bo'eeyyuu jechuudha. Viidiyoo san hojjetan keessatti akka irraatti garaan kun abadeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Egaa wanti hundumtuu dhiibanii gaafa jedhanii namni kinoo akkattiidhaanii abdii kutannaatti dhufa jechuudha. Akkuma jechaa turre Abiraami nama dubbatu miti, waan hundumayyuu jechuudha. Eeshiidhumaan toleedhumaan nama cufu waan hundumayyuu jechuudha. Yaada bal'aa kennuu hin danda'u jechuudha. Ammasuma irratti illee jechuudha yaada bal'aa maaliif akka biyyaa bahuu qabdu maa inni gaafa jedhanii gaafatanii yaada kennuu hin dandeenye. Haadha manaan kee as jirti, mucaan kee asii jira, ishinis ammachuu jirti, atis hin dhungattu, akkamittiidhaanii biyya keessaa bahuuf yaaddee maaltu akka kana yaaddu taasise osuma jedhaan hin jiranuu yaadeera yeroo dheeraatti fudhadhee jedhe jechuudha. Sanaa booda egaa ruutaanii kan hin balleesse hundumaafuu dhiifama naa godhii. Egaa amaadhaa fi amaan osoo hin taane qajeelinaan deebisu turanii. Innis kana godhee anis maafan kana hin goone jechuudhaanii wanta anarraa hin eegamne baay'ee isaa hojjadheera godheera. Isa kanaaf immoo dhiifama jettee dhugaadhumaadhaan dhiifama gaafattee jirti jechuudha. Inni garuu irruma gubbaa jechuudha. Isa ta'e hundumaaf si balleesse yoon ta'e yoo ta'an si balleesseera dhiifama jedheen jechuudha. Kanumadha wanti illee walaamatanii illee seeraadhaan illee akkannaa kaanitti illee gammadanii kolfanillee hin jiru jechuudha. Maaliif yennaani keessa Abiraam gaaffii guddaa wanta jiruuf jechuudha. Egaa murteeffatee doorsisarraan kan ka'e hundumtiyyuu balbaleetti cufee akka inni hin jiraanne ishiitti oduu odeessanii fidanii haadha manaa baasanii kinoo inni egaa isa kanadha. Ishii immoo deemtee hin deebitaa jennaanii deemes hin deebi'u jedhe jechuudha. Sana booda Ermeellaanii maaliif biyyaa baataa? Kanatti biyyaa baatuu fi silaa ruutaa faana walitti intin dubbanneef miti. Kinoo amma immoo araaramtanoo maaliif kanatti biyyaa baatu yookiin immoo deemtu gaafa hin jettuuni calluma jedhe jechuudha. Mee sababa jennaanii waan hin biyyaa bahuuf immoo sitti meera, kanaafiyyuu deebisee sitti himuu hin danda'u jechuudha. Garuu kan nama ajaa'ibu jechuudha, dhugaa dubbachuudhaa fi omaan jiraachiftu biyya keessa rabbii biyyumaa bahuu qabannaa itti yaadu jechuudha. Innaan dhufu akkam akka isheen taate jechuudha. Kolfitee maal jetteetu nagaayyuu gaafatte jechuudha. Boruu seenuma tuttuqqaan jira, dhiisanii nagaan kun sariifatee waan bu'ee fi namaaf gala jechuudha. Isa kanadha. Ruutaanis immoo duras illee adeemu jettee jechuudha. Deemuun kee garuu gaariidha, sammuu kee haaressuudhaaf yoo ta'e
xiqqoo ishee of tasgabbeessuudhaaf yoo ta'e rakkoo tokkollee hin qabu jedheenii jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi atattamaadhaanii nama jajjabaa ta'e abbaa isaallee yoo ta'e waamanii jechuudha. Osoo hambisanii akkasumallee magaalaa Finfinnee kana keessaallee osoollee biyyallee geeddaratanii bismaa maaliif akka jaalalli isaanii kun dhaloota takkatti mi'aayee balleessuuf barbadeessuudhaaf illee yaa'anillee nama ajaa'iba jechuudha. Kinoo akkasittidhaan dhugaa dubbachuudhaaf har'a garaa koo baay'ee na nyaatte jechuudha. Inni akkatti garaa dhiibdee ganaa addabaabaa yeroo boqochuun yeroo wanti baay'een ishiidha malu addabaabayitti jechuudha. Yeroo ishiin immoo iddootti immoo deebitee immoo gaa'ela koo wajjin mana koo wajjin nan jiraadha abbaa manaa koo wajjin jettu immoo wanti biraa kun immoo uumame jechuudha. Isa kana dhagaa'ee ati maaliif na gaddisiiftaa maaliif na cannaxxaa jechaanii ture jechuudha maarkeedhaan jechuudha. Sanaa booda naaf hin yaaddanii maalidha rakkoon kee maaltu si dhiphisa jennaanii siifi ingaloo har'a dheeruuttaadhaan gaafa nani biyya keessaa ba'e wanti hundumtiyyuu sii galaa jedheen jechuudha. Ishiinis immoo dhiifamni kee irra gubbaadha malee of keessaa miti fakkeessaa jirta jennaanii gaafa hundumti isaayyuu toora galee ani biyyaa ba'e sii galaa jedheen jechuudha. Wayyoo keessattuu innaa isaa walaammatanii chaa waliin jedhan immoo jechuudha baay'ee dhugaa dubbachuudha. Baay'ee garaan kun hammaate jechuudha dhugaa rabbii. Isa biraaniyyuu maarkii adaraa ruuttaa jechuudha. Qabdee immoo ishiin immoo yeroo ofitti deebisuudhaaf jettu immoo maal godhaa gadi nagan lakkisi jedhee ofirraa darbate jechuudha. Obboloota koo mee asirraa maal barattu mee obboloota koo shaamarranii dhugaan siniin jedhe gaa'ela keessan jireenyi sin lafa kanarraa qabdan jechuudha. Hundumti keenya har'i jechuudha warra shaamarranii biyya ormaa keessa hojjennu kana buruun goddanyaa keenya haadhaaf abbaa keenyatti galla osoo hin taane boru gaa'elatti gallasa dhugaan siniin jedhe. Haatiif abbaan bakka qabu iddoo qabu jechuudha. Gaafa torbaan lama dhaxxee irra teesseettayyuu ta'ee sanaa booddee nyaara sitti guuruu jalqabu jechuudha. Garuu gaa'elli kee kanati lafa kanarraa jireenyati lafa kanarraa qabdu gaa'ela keeti jechuudha. Hiriyaas kamitti akka siquu qabdu maal akka gochuu qabdu isa kanadha jechuudha. Har'a ruuttaa hiriyoonnumti Abiraamiyyuu ishii miidhaniiru jechuudha. Maal hojjechaa jiru maal hojjechaa turan Abeelii fi Biroo maal gochaa turan maal fakkeessa jechuudha. Kanaafiyyuu kinoo kanarraan hiriyaa gaarii dhabuun hiriyaa jabaadhu namaan jedhu dhabuuni kinoo lafoon irratti nama hambisa jechuudha. Gaa'ela namarraa wanni ta'e jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu yookiin immoo booda jechuudha haaluma ta'eedhaan egaa garuu immoo akka ruuttaa sinsimanne isa dhugaan siniin jedha. Egaa yoo barbaaddeetta ta'e qobaatti naasofsiisi jedheen jechuudha maarkeedhaanii qobaatti haasofsiisus mala. Garuu immoo eddanni deeme booda ermeellaadhaan duraanii kanaa booda akkan arganne jedhanii turanii ermeellaa dhaqiitii qaqqabiitii wanta gaafadhu jennaanii ani kanaa booda hin gaafadhu aniif inni wal arguu hin dandeenyu jette jechuudha. Dhaqi bakka namna dhiifama wajjin walitti isaan deebista namna jedheeni achi kaattee qaqqabdee turte nutti fakkaata tokkibbi keessaan baay'een qaqqabuun qaba jettee jechuudha. Isa kanadha garuu dhugaa dubbachuudhaa fi kun hundinuu hojii namaati jechuudha. Maaltu jedhamna wanti jedhamu hin jiru dhugaa. Garuu ruuttaadhaan immoo ofitti qabeetu wanti hundumtiyyuu sirraa bakka dhiisee ture jechuudha. Ishiin illee boocheetti bakka maaliif deemtaa maaliif jettee jechuudha. Dura kinoo namaa galuu qaba wanti hundumtu jechuudha. Jalqaba namaaf hin galle taanaan boodarra deebisuun ulfaataadha jechuudha. Baay'ee jechuudha. Har'a warri kaleessa ruuttiyyeessiif jirraa nuti mucaa keessiif guddifnaa maalirraa fuutaa jedhanii yookiin obboloota gosa dhugaan siniin jedha. Abaarsi isaan isa abaaraniyyuu kanaan gaasisuu danda'a. Roobeel fa'ii maal akka jedhee habaariin beektu maal akka sa'ee isaan jedhee hin beektu jechuudha. Ilma dhiiraa ta'ee jechuudha. Maaliifi yeroo tokko maatiin ofii jechuudha gaafa nama guddisanii luugama namatti godhaniitu
nama guddisu jechuudha. Amma cafa qulqulluu keessaa gaafa mana waaqayyootti ola seentu miilli kee qullaa ta'u kan jedhuu fi kanaadhaaf jechuudha. Qulqulleessanii luugaa namatti godhanii gaafa nama guddisanii baatee akka namni sun siin jedhu namaan jechuu hin dandeessu. Maaliif jennaan arrabni kee luugama qaba waan ta'eef wanta dubbattuu fi wanta dhiistu adda baastee beekta waan ta'eef guyyaa gaafa tokko gaafa akkas jedhanii hin taatu ati hanga jechuudha. Mee Abiraamidhaan dhugaan siniin jedha Roobeel inni shaarmutaadha jedheeyyuu abaareera kan nama dhibu jechuudha. Meerruu kana caala jechuudha maaltu sammuu nama tuqaree inni sagaagalama jedhutti jechuudha. Kanaafiyyuu elmeellaa isaantu fide maqidii isaa kanaafiyyuu har'a garaa kutatee ka'ee jira jechuudha. Egaa rabbumti isaanaa gargaaru isaa wajjiniin haa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf yeroo waa'ee mucaatti kaasan iyyuu jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku gilleedha jechuudha. Maanni dhugaa dubbachuudhaaf gara duubatti nan deebisiin lafa dhufetti sanatti nan deebisaa achitti deebi'uun barbaadu nan dhiphadha jechaa jira jechuudha. Rakkoon jiru maali kun anaafis gaaffiidha jechuudha. Isa kanadha namni dura adeebitu agaltu manatti jedhee guyyaa lama guyyaadhuma yoo baay'ate guyyaa 4 amma garuu lakkeedhee muratee kutatee kan jedhe kun maalidha siniin jechuun jaaladha gaayii biyyan deemu siniimu lafan deemu siniimu jedhee jira gaayii guyyaa ta'e murteeffatee jira jechuudha. Mucaanis immoo gaadhatti deemuudhaaf jira. Maqidiin illee viidiyoo wayiidhaan jechuudha. Viidiyoo gabaabaa ta'e daqiiqaa sekendii 15 maalan godha eenyuttani madda rakkoo koo eenyuttani madda siqaayii koo jettee rakkoo koo eenyuttani madda makaraa koo eenyuttani madda jettee takkan teessi takkan kaati takkan dhaabbatti viidiyoo wayii hojjettee turte jechuudha. Kottuti mucaa fudhadhu jedheen fakkaata jechuudha. Ka Abiraamas maachiyyuu jechuudha. Isa kana dhamee qiddoo YouTube subscribe